Aga miidiyaan keenya har'a aanaa Fantaalleetti argama. Uummata kirkira lafaaf hongeedhaan miidhaman cinaa dhaabbachuudhaaf akka miidiyaa keenyatti waan dandeenye furannee asitti argamnee jirra. Isinis waan dandeessaniin uummata kana cinaa akka dhaabbattanii namnuu bakkuma sagantaa keenya argaa jirtan kanaan waan dandeessan waan tokko waan lama walakkaa guutuu toon jedhin uummata kana cinaa akka dhaabbattan asumaan waamicha isiniif goone. Hin jalqabne malee hin xumurre marsaan lammaffaan sadaffaanis itti fufa. Qophii hammoo naannoo walii wajjin qabaattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Aanaa Fantaallee uummata keenya balaa hongee kirkira lafaatiin miidhameef waan dandeenyu waa furannee dhufne uummata keenya cinaa dhaabbanneerra yaaredoonis riyaan kiyyaa galgaluman itti bilbilee galgala sana fiigaa dhufee uummata kana bira dhufee cinaa dhaabbachuu isaatti baay'een si galateeffadha obboleessa kiyya. Galatoomni waan guddaa hojjette maqaa Bookuu Intarteementii waan gaarii hojjechaa jirta jabaadhu si bukkee jirra. Ayyee guyyaa biraa immoo isiniif hin dheedamna. Jabaadha. Bukkeenyi dhiyoo sana na gaggabse. Bukkeenyi dhiyoo sana na gaggabse.